Harka fuunee daawwattootaa hordoftoota Bilisoo TV ashamaa kan jirtu kun oduu keenya kan guyyaa har'aati. Guyyaa har'aa waliin aan murataa obsaati. Egaa daawwattootaa hordoftoota Bilisoo TV amma xumura sagantaa keenya nu faana turuu hin dagatinaa isinii jenna. Ijoo oduu waraanni bilisummaa Oromoo goleelee Oromiyaa garaagaraa keessatti tarkaanfii laaleessaa humna waraana faashinistii impaayera tortoraa Itoophiyaa irratti fudhachaa jiraachuu beeksisee jira. Waraanni biltiginnaa lama godina Horoo Guduruu Wallagga Aanaa Guduruu keessatti wabootti harka kennatee jiraachuun dhagahamee jira. Waraanni biltiginnaa godina Baha Wallaggaa Aanaa Gulaalaa keessatti doktora tokko ajjeesuun namoota 4 madeessee jiraachuun dhagahamee jira. Waraanni murna biltiginnaa godina Qeellam Wallaggaa Aanaa Affeelloo keessatti walajjeesaa jiraachuunis dhagahamee jira. Murni faashinistiin PP ilmaan Oromoo taayitaa isaa ittiin tikfachuuf lola isa hin ilaallee hedduutti hirmaachisee ajjeesaas kan ture kan lola sanirraa haftee mooratti deebite qawwuma isaatiin ajjeesaa jiraatu maddeen naannichaa irraa nu qaqqabee jira. Maddeen naannichaa akka jaanitti PPdha waraana isaa lola hin taanetti hirmaachise hambaa warra kutfee irraa kana fi ajjeesuun isaa diigamuu murna PP kan agarsiisu jechuun yaada isaanii Bilisoo TV eeranii jiru. Godina Lixaa Shaggar Aanaa Bargaa keessatti waraannii fi milishoonni biltiginnaa dararaa uummata irraan gahaa jiraachuun dhagahamee jira. Baha Oromiyaa iddoolee garaagaraa keessatti kaabinoonni murna faashinistii impaayera tortoraa Itoophiyaa leellisuun uummata nagaa dararaa jiraachuun dhagahamee jira. Godina Baha Wallaggaa Aanaa Giddaa Ayyaanaa keessatti waraanni maafiyaa PP dargaggoo tokko halkan mana ciisichaa qabanii yoo ajjeesu Gujii Lixaa Aanaa Bulee Horaa keessatti dargaggoo tokkos ajjeesanii jiraachuun dhagahamee jira. Murni faashinistiin PP dargaggoota humnaa magaalaa Burraayyuu keessaa qabee mooraa leenjitti yoo fe'u Harargee Aanaa Dadar keessatti ammoo bakka tokkotti walitti qabaa jiraachuunis baramee jira. Godina Baalee Aanaa Dalloo Mannaatti barsiisonni saamichaaf maqaa hoongeen taasifamaa jiru morman hidhamanii jiraachuun dhagahamee jira. Bal'ina oduu waraanni biltiginnaa lama godina Horoo Guduruu Wallagga Aanaa Guduruu keessatti wabootti harka kennatanii jiraachuun dhagahamee jira. Bitootessa 13/2023 murna caasaa waraana jabaa ijaaruuf qaba ilmaan hiyyeessaa humnaan qe'ee irraa qabee waraana taasisuu fi meeshaalee waraana ammayyaa liqii akkasumas kadhaadhaan galchuun biltiginnaan hawwii fi dadhabbii isii galma gahuu hanqachuudhaan loltoota isaa badii sirnichaa hubachuun keessaa baduu itti fufee jira. Haala kanaanis kibxata darbee bitootessa 7/2023 godina Horoo Guduruu Wallagga Aanaa Guduruu magaalaa Kombolchaa irraa ajajoonni waraana biltiginnaa raayyaa ittisa impaayeraa ta'an lama wabootti harka kennatanii jiraachuun baramee jira. Ajajoonni waraana biltiginnaa dhalootaan Oromoo ta'an kun ajajaa dhibbaaf ajajaa kumaa qawwee akaamii turkii 2 boombii 2 fi rasaasa 300 fidhannoo 2 mooraa diinaa keessaa baasuu mooraa qabsoo bilisummaa Oromoof galii taasisanii jiru. Ajajoonni murna biltiginnaa kunis loltummaan tajaajilaa turuu biltiginnaa kan gaabban yoo ta'u
waamicha ajjeechaa saamichaa fi namoota hidhuu cinatti miseensota isaa sabaan Oromoo ta'an addatti xiyyeeffachuun ajjeesaa jiraachuu sirnicha tortoraa impaayera Itoophiyaa dubbatanii jiru. Ajajoonni kunis itti dabaluunis sirna Oromoo irratti gabrummaa bubbulchuuf jiru tajaajiluun qaanii waan ta'eef ilmaan Oromoo sirnichaaf meeshaa baattanii jirtan qawwee keessan qabattanii gara qabsoo bilisummaa Oromoo ABO'tti akka makamaniis dhaamsa isaanii dabarfatanii jiru. Waraanni Bilxiginnaa godina Baha Wallaggaa aanaa Galiilaa keessatti doktora tokko ajjeesuun nama 4 madeessanii jiraachuun dhagahamee jira. Bitoota isaa 12 2023 murni faashinistiin PP ilmaan Oromoo ajjeesuun hawaasicha sodaachisaa siyaasaa isaa fudhachiisuuf tooftaa waraana godhatee hojjetu gocha badii isaa kan itti fufu waraanni isaa aanaa Galiilaa keessatti nama nagaa ajjeesuun kaanis madeessanii jiraachuun dhagahamee jira. Godina Baha Wallaggaa aanaa Galiilaa ganda Dagam Sillaasee keessatti roobii darbee bitoota isa 8 Dr. Badhaasaa akkuma mana yaalaa banatee achitti hojjechaa kan ture yoo ajjeesan namoota akka Fikaadaa Moosisaa, Tahallee Dhaabaa, Biqilaa Kafalee, Barsiisaa Jamaaraa kanneen jedhaman rasaasaan rukutuun cuubee qawweedhaan wawwaraananii madoo cimaa gatanii deemanii jiraachuun maddeen gabaasanii jiru. Kana malees gandicha keessa deemu waraanni murna faashinistii impaayera Itoophiyaa duddukkee 2 fi jenereetara 1 saamanii jiraachuun dhagahamee jira. Waraanni faashinistii PP kun namoota nagaa homaatuu keessaa quba hin qabne waraana bilisummaa Oromoo deeggarta jechuun sobaa yakkee ajjeesuu isaanii kan itti gaddan jiraattonni ganda Dagam Sillaasee murna Bilxiginnaa jalatti lubbuun jiraachuun wabii dhabuus dubbatanii jiru. Waraanni sirnichaa ofii qabaa ofumaa qorataa akkasumas murteessee waan fedhe gochaa waan jiruuf bulchiinsa waraanaa jalatti haqa argachuu waan ulfaatuuf haqaa fi mirga keenya eegsifachuuf furmaanni jiru sirnicha irratti falmaa finiinsuu qofaadha jechuudhaan yaada isaanis bilisootiif himanii jiru. Waraanni murna Bilxiginnaa godina Qeellam Wallaggaa aanaa Affeelloo keessattis wal ajjeesaa jiraachuun dhagahamee jira. Bitoota isaa 11 2023 dhaabni waraanaa faashinistiin dhukkuba sabummaa kutamuudhaan keessoo isaa ajjeechaa keessaa baduun hidhaa adabbii fi of ajjeesuu fi qorannoon erga ta'e waggoota lakkoofsisanii jiru. Waraanni dhibee sabummaan rukutaman shakkii gudduu isaanii jiru walitti dhukkaasanii wal ajjeesuu fi murtoo waraanaan hooggananii ajjeesaa ooluun dhagahamee jira. Godina Qeellam Wallaggaa aanaa Affeelloo keessatti waraanni Bilxiginnaa magaalaa Ammajjii 11 2023 bifa haarawaan qubsiifachuun mooraa mana barumsaa sadarkaa 2ffaa Affeelloo koolleejjii bultoo keessatti qubsiifamuun ilmaan Oromoo miseensota isaanii ta'an addatti baasuun ajjeesaa jiru. Kaleessa ilmaan Oromoo 6 ajjeefamuun awwaalli isaanii kan mul'atu yoo ta'u kan ajjeefamanis bosonatti darbamuun reeffa isaanii bineensi nyaatee jira. Waraanni mooraa koolleejjii bultoo qubsiifaman keessaa ilmaan Oromoo 4 hooggantoota isaanii ajjeefamanii jiraachuun dhagahamee jira. Murni faashinistiin PP ilmaan Oromoo taayitaa isaa ittiin tikfachuuf lola isa hin ilaallanne hedduutti hirmaachisee ajjeesaa turuun mooratti yeroo deebi'anis qawwee isaaniin ajjeesuun sirnicha diigamaa jiraachuu agarsiisa kan jedhan maddeen magaalaa Muugii irraa. Murni Bilxiginnaa bifa haarawaan basaasota leenjisuudhaan godinaalee irraa bittinneessuuf akka jirus dhagahamee jira. Bitoota isa 11 2023 murni caasaa bulchiinsa gad of dhaabuu dadhabe Bilxiginnaan waraana hedduu bobbaasuu waan karoorse hin arganne Bilxiginnaan basaasota bifa haarawaan leenjisuudhaan sabboontota ittiin kiyyeessuuf hojjechaa jiraachuun dhagahamee jira.
Basaastonni leenjii fudhatanii bobbaafaman godinaalee waraanni bilisummaa Oromoo hin jabaanne jechuudhaan adda baafatan keessatti caasaa fi humna waboo keessaa akka hin jajjabeeffanneef irratti hojjechuudhaaf godinaalee kanneen keessatti sabboontotaaf namoota hidhata ABO qabu hidhuun karoora jechuun baafatanii godinaalee akka dhufanis beekamee jira. Gochi kunis godina Baalee lameen Arsii, Harargee fi Jimma keessatti bal'inaan akka bobbaasan keessa beektonni bilisootiif himanii jiru. Basaastonni bilxiqinnaa kun bakki isaan irratti xiyyeeffatan manneen amantaa, iddoo bashannanaa yookiin kaafeewwan, bakka walgayii dargaggootaa, keessaa'uu iddoo leenjii ispoortii garaagaraa fi akka hawaasni itti walga'u hunda irra deemanii akka hojjetan baay'ata guddaa ramaduun akka bobbaasan beekamee jira. Haa ta'u malee murni bilxiqinnaa hanga kana dhama'uunsaanii fi humna waboo godinaalee kamirraahuu ittisuuf akka hin dandeenye sochiin gootichi waraana bilisummaa Oromoo godinaalee Oromiyaa fi funyaan Finfinnee jalatti gochaa jiru ragaadha. Godina lixa shaggar aanaa addaa bargaa keessatti waraannii fi milishoonni bilxiqinnaa dararaa uummata irraan gahaa jiraachuun dhagahamee jira. Bitoota isa 11 2023 uummata akka dararaniif murni bilxiqinnaa waraanaa fi caasaa isaa erga uummata keessatti bobbaasee hawaasni miidhaa fi goolama malee nagaa hin arganne. Godinaalee lixa shaggar aanaa addaa bargaa magaalaa Mogor keessatti milishoonni teessoo mana barumsaa keessaa kan guurratan yoo ta'u, bitoota isa 8 2023 milishoonni kun dargaggoo maqaan addaan hin baane daandii irraa qabuun warshaa simintoo Mogor cinaatti ajjeesanii naannoo Oboshoo bakka Xabala jedhamu beekamutti gatanii jiraachuun baramee jira. Akka jiraattonni magaalaa Mogor dubbatanitti waraana faashinistii sabaa wal qooduun meeshaa wal irratti hiikuu fi waliin abboomamuu diduun hawaasa keessa deemuudhaan saamicha, reebichaa fi doorsisa nyaachuu geggeessaa jiraachuun dabaluudhaan addeessanii jiru. Bitoota isa 11 2023 maqaalee garaagaraa namoota nagaaf moggaasu waraanni naamusaa fi akeeka malee socho'u kanneen barcuma siyaasaa faashinistii Abiy Ahmad eeguuf gocha ajjeechaa raawwataa jabeessanii itti fufanii jiru. Baay'ee namni mana nagaan bahee galuu dadhabe keessatti haadhi ilma ishee bobbaaftee kara ilaalaa hafaa jirtu keessatti ajjeechaan raawwatu guyyaa guyyaan dabalaa jiraachuun dhagahamee jira. Bitoota isa 8 2023 galgala irraa ona giddaa ayyaanaa keessatti dargaggoo Araarsoo Dabaloo Dureessaa jedhamu halkan sa'a 5 irratti kan inni mana siree qabatee jirutti kutaa ciisicha inni obboleettii isaa waliin kireeffatee gad baasuun rasaasa itti roobsanii ajjeesanii jiraachuun dhagahamee jira. Dargaggoon Araarsoon dhalootaan aanaa Ebantuu ganda Dongoroo yoo ta'u, gara aanaa giddaa ayyaanaa keessa qaxxaamuree barnootaa osoo deemaa jiru Oromummaa yakkanii ajjeesuun reeffaas dhorkatanii obboleettii isaa daa'ima umrii 13 ari'uudhaan Ebantuutti galchanii jiraachuun baramee jira. Utuma ajjeechaa wal qabatu waraanni faashinistiin PP bitoota isa 10 2023 godina Gujii lixaa aanaa Bulee Horaa ganda Roobii Magadaa iddoo addaa Bantii Hadaamaa jedhamtu keessatti nama nagayaa dargaggeessa maqaan isaa Waacha Galgaloo Bulee jedhamu mana jireenya isaaniitii fuudhanii daandii irratti rasaasaan ajjeesanii reeffa maatii dhorkachuun maddeen bilisootiif gabaasanii jiru. Murni faashinistiin PP dargaggoo humnaa magaalaa Burraayyuu keessaa qabee mooraa leenjitti yoo fe'u Harargee aanaa Dadar keessaa ammoo bakka tokkotti walitti qabee jiraachuun baramee jira. Bitoota isa 11 2023 Abiy Ahmad aangootti yeroo dhufu impaayirtii keessatti nagaan akka
fiduu fi yaada mo'ataa wal mormuun akka qaban dubbachuun gaafii siyaasa impaayeratti keessatti jiruu fi teessoo irrattis deebisuu irraa afaan qawwee filachuun lubbuu dhalootaa kabaalaa harcaasaa waggaa 5ffaaf kakatee aangoo fuudhee ga'uuf guyyoota lakkoofsisaa jiraachuun dhaga'amee jira. Humni waraana labsuun gaanfa Afrikaa keessatti adda durummaa qabachaa jiru. Bilxiginnaan barcuma aangoo isaa jabeeffachuuf bilisummaaf namaaf ta'uuf warreen jedhu dargaggoota qa'ee isaanii irraa humnaan qabee mooraa leenjitti geessaa jiraachuun baramee jira. Bilxiginnaan karaa kaabinootaa fi waraana isaan dargaggoota bulchiinsa magaalaa Burraayyuu keessaa humnaan qabanii magaalaa Holotaatti walitti qabuun turanii fi kanneen magaalicha Keellaa Maariyaamii fi Keettaa irraa fe'uudhaan kaleessa Bitootessa 10/2023 osoo maatiin boo'uu gara mooraa leenjitti fe'aa jiraachuun dhaga'amee jira. Abbaa Harargee aanaa Dadar keessatti roobii darbee Bitootessa 8/2023 irraa qabuudhaan gaggeessa walitti qaban kana keessa maatiin isaanii qarshii 10,000 hanga qarshii 15,000 kafaluu isaaniif gadhiisna jechuudhaan maallaqa irraa nyaachaa kan jiran yoo ta'u, namoonni caasaa waraana waliin ta'uudhaan qeerroowwan Oromoo qalma galata hin qabneef dhiyeessaa jiran Kadiir Hussein, Ali Yusuf Hussein ta'uun maddeen Bilisoo TV gabaasanii jiru. Bitootessa 11/2023 yeroo garagaraatti maqaa uummata Oromoo Booranaa hongee miidhameef jechuun maallaqa mindaa hojjettoota irraa muruun gara dhimma isaanitti deeffataa kan jiran dabballoonni PP mindaa barsiisotaa fi hojjettoota waajjira barnootaa aanaa Dalloo Mannaa irraa kutuuf jennaan hojjettoonni kanneen mormachaa jiru. Mindaa keessanirraa akka cituuf dhaabbata buusaa gonfoo deemtanii mallatteessuuf diddan jechuudhaan mindaa hojjettoota waajjira barnoota barsiisotaa kafaluu diduudhaan qabatanii kan jiran yoo ta'u, hojjettoonni kanneeniif mindaan ji'aa 2 hin kafalamin jiraachuun maddeen Bilisoo TV'f himanii jiru. Barsiisonni qarshii nutti muruu qaama barbaadame yookiin nama beelaan saaxilameef bira gahaa hin jiru waan ta'eef nuti qarshii mallatteessuu muruu irraa ofii keenya walitti sassaabnee hawaasa keenya Booranaa fi Kambaalee dhumaa jiru bira geessina malee isinitti hin kenninu jechuun mormii ofii ibsatanii jiru. Diddaan barsiisotaaf kan hordoftootaa Gurraandhala 9/2023 irraa kaasuun manneen barnootaa sadarkaa 1ffaa 2ffaa hojii isaanii idilee barruu barsiisuu kan magaalatti argaman dhaabanii jiru. Sababa kana sodaachuuf jecha mootummaan barsiisota 3 hidhuudhaan haalichi ittuu akka babal'atu taasisuu irratti argama. Barsiisonni hidhaman maqaan isaanii Barsiisaa Amiin Umar, 2ffaan Barsiisaa Tasfaayeen Taaddasaa, 3ffaan Barsiisaa Kilfi Mikaa'el Abbabaa kan jedhaman ta'uu maddeen Bilisoo TV'f eeranii jiru. Egaa daawwattootaa fi hordoftoota Bilisoo TV sagantaan hojii keenya har'aaf qabannee isiniif dhiyaanne asirratti goolabama sagantaalee birootiin hamma walitti deebinu qophiilee Bilisoo TV afaan waliin turtii gaarii isiniin jenna.